السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرتفتوتا دعوتوتا خينيا. أما خن أرجينو هرميتنيا عد شكري برت أركمنا تن أما ندرا فولا فيسبوك أخي جبار خاي جولين الرفيا إن كمنه كنو جولي لما تو الرفيا إن كمنه وقع كده جاكوتو ركو قدا كيسة ترتة الر أمو كنو مجيون تادلاتون حالا غرمالي ركوبين ogeessa fayyaa Dr. Abdurrahman kan itti finnee jirra. Mee doktoriin haa laallu, mee doktoras dubbifnee haalli sii maal akka fakkaatuu fi akkasitti yaadatti aanu isin dhageessifna. Doktor, akkam nagaa jirtu? Nagaasaa galata. Galata Rabbi. Bareeda. Hunda dura gaa harmee teenya tana daa'imni sii fayyaa dhabuu isisitti himuu kiyya. Dhageessee atis fuula Facebook kiyya gubbaa irratti argitee ammee atis ni laalaa jettee dhuftee akka Oromummaatti dirqama Oromummaa kee baatee ogummaa kee waliin kaatee dhufuu keetiif maqaa kiyyaa fi maqaa hordoftoota keenya uummata Oromoo hundaan baay'een si galatoomfadha. Mee muciyyoo tana haalli sii maal fakkaata mee har'a yeroo laaltu? Tole baay'ee galatoomii gaanis ishee kanin arge Facebook itti gadhiiste irratti akkanis waamna kooti xiqqoo darbachaa tan ture. Anis ogeessa fayyaa keessaa tokko waan tan ta'eefi haala dhukkuba isheetii kana bira geenyee waliin ilaallee waan humna kootii waan dandeettii kootii walumaan gargaarra namoota keenya kan as jiranis kan biyya alaa jiranis viidiyoo xiqqoo kana waraabdee akkatti facaaftee gama keenyaan waan danda'amuun akka gargaarruufini yaada si dhiyeessee atis yaada koo fudhattee addana dhumnee gama ilaalaa jirra. Kanaafuu atis waan yaada kana fuutee facaafteef galatoomsin jechuun barbaada. Egaa akkuma amma ilaalaa jirru rakkinni ishee ulfaataadha. Gara waggaa 10 olii kan irra turedha. Ishee qofatu hin taane obboleessiillee akkasuma rakkinni kun rakkina narviiti. Rakkina narvii waan mataatti hidhatudha. Rakkinni narvii ammatti jiru qaama akkas laamshessaa yookaan paralaayizidii godha. Amma dhiiga danfaasetii yookaan BP blood pressure kan jedhamu dhiibbaa dhiigaa yommuu ilaalu sun bareedaadha. Inni olii 110 inni gadi 75 haalaan gaariidha. Sukkaara seellee ilaallee jirra. Sukkaarri sees 76. Faxara fuuldura 76 murtii ta'u bareedaadha gaariidha jechuudha. Amma gaakatti dawaa gochuu hin dandeenyu kan nama gargaaru rabbuma kaaliqaa rabbii gaditti immoo waan danda'ameen bira dhaabanna jedhee yaada. Kanaafuu dhiiga fincaanis irraa fuunee ilaallee waan danda'ame goonaa fi kanaafuu namni keenya kan biyya kan keessa jirus kan biyya alaa jirus waan danda'ame akka gargaaran gama kootiin waamicha godhaafi jechuudha. Nus dandeettii keenyaan ilaa manaa dhumnee ni gargaarraa humna keenyaan as bira jirraa. Warri abbootii qabeenyaa ta'an immoo haa xiqqaatus haa guddatus doolaara tokkos lamas shanis kudhanis namni waan danda'e yoo gargaare akkuma namni keenya mana bahee gombisaa guutaa jedhan akkasitti waan danda'ameen haa gargaarru wal bira dhaabannu jechuun barbaada. Galatooma. Okay, Dr. Baay'ee ulfaadhaa galatooma jechuun Oromoon biyya kanatti jireenya baqattummaa keessa jirra. Inni fayyaa qabu yoo jiruun hagam takka akka ulfaatu waan wal nama gaafachiisuumi. Kanaaf gaa harmee teenya gaa kunoo mee ati hoomee maal jetta gaa akkuma ammaan dura waan dandeenyu xiqqoo namni gaa walitti waa qaqqabnee si gargaarre san amma mee akkami maalleenni sun kiraa manaas irraa kafale moo mee haalli kee akkamiin jirtame? Alhamdulillah yoo kiraa baatis lamaan irraa kafale baatuma lama bichaan natti hafe rakkin magama isaanii gaatanii gargaramni isaanii jiru malee akka kaanitti nagee haa isin haa gargaaru rabbiin baati lamaanii fi isaanis gaa rabbumaa fi Oromoo qaba akka dandeessanitti waan rabbiin isanii kanneen akka naadaa galatoomaan jaanilleen. Hayyee arra muciyyoo tana gaa haalli sii kunoo kana fakkaata haalaan dhukkubsachaa jirti kunoo hidhiin sii qaamni kun hundi akka waan gartee michii fakkaatee qaamni mataan hundinuu hidhiin hundinuu iitoottee jirti. So gaa haalli isii waan akkana jennee jechinuu namatti qaataa jechuudha ibsuudhaaf isii qofa osoo hin taane mucaan kaanis akkasuma dhukkubaa jira. Kanaaf gaa uummanni keenya warri Oromoon Oromummaa bira dabarree akkuma namoomattuu gartee nama kana gargaaruun dirqama nurratti waan ta'eef namuu waan dandeessaniin akka gargaartan asumaan kabajaan isin gaafachuu barbaada. Mucaan akkamii haalli isaa garaagarummaan fayyaa isaanii maal fakkaatu? Garaagarummaan mucaa fi muciyyoo amma akka ilaalletti rakkina narvii lachuun isaanii ni qabu. Ishee irra garuu isa kanatti xiqqoo irra wayyaadha. Sukkaara isaallee mammutti ilaallu kun akkuma gartanii 92 miligiraam per desilitiriidha. Inni kun nyaata boodas
bareedaadha. 75 ila 180 nyaata booda nyaata dura immoo 75 ila 120 sagaltamii lama gidduu sanatti arga waan ta'eef ni nyaatu miti bareedaadha baay'ee gaariidha. Gama kanaatiin rakkinni hin jiru. Dhiibbaa dhiigaas akkuma ilaallee kallachuun isaanii bareedaadha jechuudha. Egaa kanatti aansee wanti hafu dhiiga fincaan fuunee ilaalleetu rakkina jiru gama laaboraatooriitiin taayifoodii jira moo gaastiriikii jira moo infekshinii dhiigaa jira kan jedhu ilaallee adda baafanneetu dawwaa waan danda'ame goonaaf jechuudha. Erga qorannaan fincaanii gaggeeffameen booda jechuudha. Erga shabaarkaa yookaan dhiiga fincaan fuunee ilaallee adda baafannee boodatu dawwaa barbaachisaa ta'e goonaaf jechuudha. Rabbiis nu gargaaru rabbii waliin akka itti rabbii galitti gaanamni dawwaa walii ta'uu danda'a. Akkasii jechuudha. Maqaan isaa eenyuun inni kun? Arif Jamaal. Inshallah rabbi sina gargaaru. Doktor illee du'aa godhaaf inshallah rabbi adeeressu. Maaliif Oromummaatutti dhaga'amee dhufeennis kanaaf inshallah rabbi si haa fayyisu ijoollee inshallah du'aa. Amiin amiin. Olumatti sin haa ta'u. Amiin. Addunyaa ta'aafira. Amiin. Nama Rabbuma kaaniikuma rabbii gaditti immoo namni waan danda'e wal gargaaruu qaba. Rabbilee kaaguu namni rahmate sin. Anis isiniif rahmataa guutuu kan jebeete. Akkasii kunoo namoota keenya warra as jiran warra biyya alaa jirantu hubachiifne viidiyoodhaan fakkoodha yommuu itti argu immoo namni nama ariifatee waan danda'an akka gargaaran ni goonaa jechuudha. Akkas gargaaradha. Deebii isaa inshallah hordofnaa akkasitti wal qabaanna waan danda'ame bira dhaabannaa jechuudha rabbi jedha. Guyyaa lama dura dheengadda jechuudha dhufnee asitti muciyootana dhiigesii irraa fuunee turre mee riizaaltiin isii maal fakkaatame? Riizaaltii ijaa kallachuu isaanii fideen isaan jira. Kan hundaa'e dhiigi ishee keessatti kan taree jira. Pilaatileetisii kan jedhamu seelii pilaatileetisii inni kan tareetu jira. Seeliin dhiigaa diiwaa biraa seelii inni sunillee darbaa ol ka'eetu jira. Hir'ina dhiigaa hin qabdu. Seeliin dhiiga diimataas ol ka'ee jira jechuudha. Dhukkubsee kun egaa akkuma yeroo duraa tilmaametti istrookii yookaan dhiigii kurfaa'uu isa jedhu wajjin walitti qabateetu jira jechuudha. Akkasumas rakkina narviillee ni qabdi jechuudha. Gama biraatiin dhiyeessaarriin ta'e duwwaa shanii inni kun rakkina baay'ee hin qabu. Taayifoidiillee ilaallee turre taayifoidiis hin qabdu, gaastiriikiis hin qabdu. Sukkaarri ishee akkuma yeroo darbe ibsine 76 jechuudha. 76 miiliigiraam per deesiliitirii. Amma gaa kan ta'uu qabu waan dhiiga kurfaa'e sana facaasu infekshinii sana rukutuu fi dawwaa narviidhaaf kan gargaarutu laannaafi jechuudha. Akka itti kenniinas shirooppos waan barbaachisaa ta'etu laannaafi amma kaanullaatti dhiyeessan jira jechuudha. Kaanullaa kan dhiyeessan jira. Kaanullaan kun dawwaa adda addaatiin itti naquufis ni gargaara. Fileemboo adda addaa hiikuufis ni gargaara jechuudha. Akkasitti gaamma fileemboo hiineefiitu dawwaa adda addaatti goonee akka dhiigisee sirnaan deemu yookaan faca'u goonaafi jechuudha. Gargaarsa rabbii waliin akka itti gaamma jalqabnee fi faana buunaa jechuudha. Akka itti akka waliin gadda ibsine namni waan danda'ame bira dhaabachuun gaariidha jenneetu dhaamsa keenya dhaammannaa jechuudha. Akkas kan ishee kana fakkaata sagantaa garwaan qindeetiif baay'ee galatoomi galata guddaa qabda. Akkas gaama nama naa baay'ee gombisaa guuta waanta jedhaniifi namni waan danda'e wal bira dhaabachuun gaariidha. Hooyyoon sees obboloyyoon sees namni biraallee akkasuma yeroo dheeraa waliin dhamaa jiru waan ittiin samnaa fa'aa bitanii giloofsii fa'aa yookaan guwaantii kana fa'aa bitanii waan kiraayii manaallee akkuma kanaan dura gargaaranii waan nyaataas waan dhugaatii rakkina adda addaa waanta jiruuf namni waan danda'ameen akka bira dhaabatu gama kootiin akka keema tokkotti waamicha godhaafi jechuudhanis. Galatoomaa doktora. Galatoomaa jechuu barbaada. Abshir doktor galatoomaa baay'ee barbaada. Mana rakkinni biraan baay'ee hin jiru. Infekshinii dhiigaa hin qabdu, gaastiriikii hin qabdu, bruusellaa hin qabdu, taayifoidii hin qabdu. Rakkinni ishee waanuma narvuma saniiti. Fi dhiiga kan taraatti waan ta'eef akka itti viitaaminas waan adda addaa itti daddaballeefiitu
Inshallah yaallaa jechuudha egaa kan nama gargaaru rabbumaa rabbii gaditti waan nu danda'an ni goonaa jechuudha. Yaa gargaara sun. Deemna jechuudha inshallah. Fedhiin nyaata isheetii qab nyaata nyaatti ganamas guyyaas galgalas. Baay'ee. Safaadhaa oguu nyaate. Abbu jaamala wallee armaatana waa gaddan qaranii. Akkasii. Laagaa weessee. Kadda. Akka firraan luqqaasni godhe. Kota akka ishee qabiifate. Viitaamina kan narviillee of keessaa qaba. Akkasitti walitti qabneetu goggoonaa fi jechuudha egaa rabbi jedhe. Manni keessa illee karaa irratti nan qabu. Ammaanis mana bare darbee nu dhufee waan barbaachisaa ta'e godhee hin deebi'a. Umriin ishee beekatte 10? Umriin 10 waggaa 10. Waggaa 10. Atu baay'ee jabduudha wallaahi. Akkuma ni qabamtee akkasumas faana bultee tajaajiltu. Rabbiin namarra kaayee nama dandeessisa. Tokkollee kan baatii jaatti jalqabe jette. Baatii jaatti jalqabeetu akka itti haalaan dhukkubsatee kan caalaa huqqatee akka itti feesbuuk irratti gadhiisanii gargaarsa waan dandeessan godhaafii jedhaniitu gaafachaa jiru. Inni walii qaba gaasiriikii qaba akka isaa ta'uu guddaa goona malee waan baay'ee nama dhibbatu qabsa. Mee rizaaltii isaa sammee? Dhiigi haalaan bareeda. Irreen dhiigaallee hin qabu. Seeriin dhiiga gaariidha. Seeriin dhiiga diimata xiqqoo ta'ee jira. Filaatiletiin illee bareeda. Jabeessaa qaba yeroo marfee waraanamu taa'uu mala. Cok goriya. Rabbiin nama jaba. Muziibaan na jaba. Ifaaf gabbuti. Cok. Maqaan isaallee niwuroo laayif jedha. Narviin akka sirraan dalagu akka inni fayyaa ta'u kan godhuudha jedha. Sigalee gochuu qabdu furkii lama ganama furkii lama guyyaa furkii lama galgala shaayii ho'aa shirooppiidha. Shaayii ho'aa yookaan nyaata ho'aa yookaan maraqa waama jiru ho'aatti natti laata. Waan ho'itu waliin deemu. Sigalee namni hedduu karatti jiramu guddaa argatu. Kun kan hamdiyaati. Kunis akkasuma furkii lama ganama guyyaa galgala yeroo sadii waan ho'aatti natti laata qofaa kaa'ee. Allah waa qabbanatti sinaa nyaachisa. Waan qabbanaatti hin kennin. Kuni aspiriinii jedhama, askaardii jedhama. Waa hedduuf gargaara. Lagdaaf ni gargaara, mataa dhukkubbiif ni gargaara, cabsaaf ni gargaara. Dhiiga kan tarallee ni facaasa. Sigalee baay'ee bareeda. Amma warra diikerii qabanii, maankaaf diikerii warra qabanii kan guyyaa tabbaa tokko fudhatu. Isaanii alhamdulillah wanneen qaban maankaa qaban bareedaa jechuudha. Diikerii illee qaban dhiiga danfaas hin qaban. Kan guyyaatti marra tokko laattaaf kana. Hamdiyaadha. Amma yeroo kun mee jedhu booda habbaa tokko laattaaf. Saayitii dhumatti laattee fixxitu boris laattaa jirta. Kaleef gargaara. Kana dawaan hangisuun hundi kadhii aariif jechuudha gammachiisu. Kuni kan hamdaati. Habbaa tokkoonsaa bishaan sufura tokkotti naqeetu laattaa. Irratti maal jette gamee maal dhamtaaf haadha muciyyoo. Akkas gaadawwaa kun akkuma gadda jennee dhiiga fincaa'aa irraa fuunee ilaallee rakkina akka qaban adda baafannee irraa amma deebii finnee fi kun dawwaa adda addaa fileemboo marfee waan adda addaatti goggoonee fi jirra. Egaa namni kan wal gargaaru tokkoffaa rabbiif jecha. Lammaffaa haala namummaa irratti hundaa'eeti. Maallaqee ni dhufasii ni dhumasii kanaafuu kan nama kiisii keenya keessaa baafneetu gargaaraa jirraa jechuudha. Laadhaawweejjee kanaafuu namni akkuma kanaan dura dubbanne waan danda'ameen wal bira dhaabachuun gaariidhaa kan dhukkubsates rabbi hamaaru dawaan kan rabbii caala beektee akkasitti waan danda'ame wal bira dhaabachuun gaariidha. Deeggarsa keessaniif galatoomaa jechuu barbaanna. Atis sagantaa kana waan qindeessiteef jechuu barbaanna. Galata qabdu hundi keenya galata qabdu. Akkas guyyaa lama sadii boodas deebinee dhumneetu ilaallaa mobaayilaa illee quba ol qabaannaa jechuudha. Akkas ammaa.